nama waldaa qabu ture nama geggeessaadha achi keessatti aangoo waliin beeku dhiifamanaa godhi. Egaa nama waldaa qabu turte waldaa kee keessaa eegati shaadaa qabattee namoonni gara musliimummaatti dhufuuf yaada qaban namoonni si dubbisan jiruu laata? Namoonni qabatan jiruu laata? Egaa ati nama geggeessaa tokko kan abbaa waldaa tokko namni yaada sii kakaasaa jiran asin qalbii namaa qalbii namaa xiqqoo warroota rifatan rifachiisuun barbaadanii warroota gammadan gammachiisuun barbaada seeruma kiyyaa jechuu barbaadeetan itti fufime waan dubbattu waldaa ati keessaa baate keessaa namoonni musliimummaa yookaan islaamummaa fudhachuuf si dubbisaa jiran jiru namoonni immoo waldaa sana keessaa musliimummaa fudhatan jiru waldaa kee keessaa jechuu barbaadeetan. Sagaleen koo jira? Yaa. Neetworkiin na jeeqaa jira. Sanaan maal jechuu barbaadeen? Elaa tokko ergaa guddaa asirratti dabarsu abiddaan hin taphatamu mitiire wayiin abiddaan qaladamu bar. Abidda fuutee anoo taphaaf jedheetanii kiisii kee keessa keewwattee taphaaf jedheetanii isin medhiisaa baakii yoo jette obballeessuu keeti. Uummata musliimatti hin bu'ina. Itti hin bu'amu itti hin bu'ina. Nama kabajuu, nama jaallatu, nama akkasaatti kabajuu beeku, akkasaatti keessummeessuus beeku, itti hin bu'ina. Si jaallannaan si jaallata, si jibbinaan garuu bilookii isaa jalaa hin baatu. Kanaaf abiddaan hin taphatamu. Abiddaan hin taphatamu. Ergaa gosa guddaa kun. Abiddaan hin taphatamu machee hin yaadamus. Tigiriffaanis faana dubbadhu, Amaariffaanis faana afaan barbaadde faana dubbatte wayiin abiddaa hin qalladamu. Itti fayyadama isaa yoo beekte itti bisheeffattee seeraan itti gargaaramtee ogummaan itti jira miti. Sina siraataa yoo itti gargaaramte qofa. Kana caala akkuma barbaadeen ta'a akkuma barbaade waan barbaade godhaaf akka barbaadeen nama isaanii doorsisee akkas godha wanti jedhani warri erga mallee baatanii waliin gaddeeman yoo jiraatan ani wanti isinii dhaamu abiddaan hin taphatamu waan jedhamudha. Abiddaan akka hin taphatamne beekaa jala muraa jala sararaati qabadha. Kanarraa kan hafe waaqa sadii waaqessuu jala waaqa afur waaqessuu jala waaqa shan waaqessuu jala Allahaa qofa dhugaan gabbaramaa dhugaan kan waaqeffamu kanii waaqeffamu Allahaa qofa akka ta'e dhugaa jiru har'a isinii galuu dhiisuu danda'a. Mee garuu dubbisaa. Mee isinumtuu dubbisaa. Mee isinumtuu dubbisaa. Mee achi deebi'aa teelaa warri isinii hin galle macaafa dubbisaa. Warri dhuftaniillee nama arrabsitan warri muudamni keessa nama arrabsoo ta'e muudama arrabsoo kan qabdan iddoo isin itti leenjitanii baatan hin beeknu nuyi. Namoonni tokko tokko baay'ee arraba danda'u yeroo dhufanii sirrittuu siin galu sittoo dukkanaa'eera. Koottaa dukkana keessaa ba'an jedhaan ilaa. Dukkana keessaa yeroodhaan koottaa utuu yeroo qabdanii borisiyaan amma maal jedhu beektaa tokko dheengaddaa abbummaas fa'aa natti fakkaata achi galee abuura sheekee waan hin buusinaa maal tokkichaa lallabuu jedhani abuura sheekee bayi dhaloota kan gowwoomsitu dhaloota macheessaa jirta. Bayi afaan haaraasaa beektaa maaliifi wantichi ofiisaa haasa'uuf danda'a garuu maa inni maaliif amantaa kana gadi buusa inni sadarkaa sii galeera miti sadarkaa namni dhuunfaa kabajamaa tokko qaburraa gadi wanti kun gadi bu'aa jira tara gaagaasuu ta'edha miira keessa hin galinaa dhugaa jiru immoo namni humnaan sin fiduu hin jiru. Dubbisaa macaafa qulqulluu. Macaafa qulqulluu akkasiin gara kana dhuftan isinitti hima. Itti hafaa miti. Isinii galee dhugaa kan akkasiin argattan kan isinitti bu'e eenyudha? Macaafuma qulqulluu keessan. Isinii galee. Yesuusii anumna kootii numaa gochuu hin danda'u jedhe. Ani ergama abbaa kooti kan inni hojjedhu jedhe. Ani waaqa miti jedhe. Ergameetan dhufee jedhe. Ergamaadha jechuudha. Kana macaafa jedhe jechuudha. Warri deengaddaa Yesuusiin ati nama jettan sirrii Yesuus namaadha. Macaafa jedhe jechuudha. Itti hafaa miti. Moon ergan dhufee shaadaa qabadheen itti caafee miti dhageen. Itti caafamee jira durayyuu.
jireenyi tokko illee akka hin jirre. Jireenyi tokko jireenyi dhugaa tokko akka hin jirre. Macaafuma qulqulluurraa isinitti hima waan ta'eef koottaa yeroodhaan isiniin jedha. Waan namni nama waameef immoo namni wanni hin ta'u yoo rabbi nama qajeelche qofaadha. Yoo rabbi daandii namaa qajeelche qofaadha. Namni daandii kana kan argatu beektaa tokko. Ana akkanaa galutti ofii kunaa galutti yoo rabbii qofti si gargaare malee namooti hedduun jirra kan jedhan hedduun jiru garuu carraa kana hin arganne maaliif jennaan hin galleef hoo namaa gale malee hin ta'u yoo rabbi si ibse qofa yoo rabbi si qajeelche qofaadha. Kanaaf maal inni mee isinumtuu koottaati dhandhamaatii ilaalaa. Islaamummaan akkasidhaa sanadhaa. Birriidhaaf dhaqanii gololololo makiinaadhaaf dhaqanii VIP kennanii fi kunoo mana apartaamaa kennanii fi inni kun sammuu keessan irratti mo'eera ila sammuu keessa irratti mo'ee kan jiru kana. Kanaafi dhimma lubbuu kootiiti malee dhimma sarakkoo biraa qabaadhee miti. Yeroo jedhu maal ani dargaggeessaan humna hin qaba bar. Waldaa ofii kophanii jira waldaa mee kanan hooggana yoo barbaade akka barbaade otoo jallina yaade isaanumarraa waan barbaade fuudhuu nan danda'a. Jallina akkasii yaadni namnis kanaan nan beeku. Ittafaan immoo ittafaa irratti mirga qaba lubbuu ittafaa miliqsuu irratti ittafaa irratti ittafaa mata hojjeta jechuudha. Ittafaa matu ittafaa du'a jalaa baasa malee nama biraatu dhufee dhimma ittafaa nama faana haasaa miti. Waa'ee lubbuu kootii namni nama faana haasa'uu hin danda'u qabeenya waliin qabnu miti waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu maal jechuu barbaadeeni haasaa isinitti dheeressu isin sagantaa keessan inni jeeqaa irratti fakkaata. Rakkoon qabu sagantichi keetumaa wal qabata ammas amoottis akkana waan ijoolleen duulaa jiranuu fi karaa wal qabateeti badaa sagantaan jalaan booressin ammoo illee waa dubbachiifna rakkoon hin jiru ergaa akka inni dabarfatuuf jechuudha sumaanuu. Ati bakka ooltee wana geesse wanti nuyi uummata hubachiisuu dandeenyu uleen amantaa nama qabsiisuu ajjeesuun rasaasaan sodaachisuu wanta akkasiin amantaan hin bal'atu amantaa sana keessaa bahedhuma malee namni amantaa sana keessaa bahedhuma malee musliimas ta'e kiristaana yoo ta'e jechuudha ajjeesuu akkasii bakka wanta akkasii wanta yaalii ajjechaa kana namarratti raawwachuun amantaa sanaaf rakkoo ta'uu danda'a amantaa sana keessaa nama baasa mee amma utuu gara yaadaatti hin darbin innis kunoo abbaa waldaati koomaandara cimaa abbaa waldaa osoo dhufe waldicha sutuu fiddee dhufta filaatee maskiidatti jijjiira minaaraa irra keenye. Waldicha keessan waldicha osoo waldicha fiddee dhufte minaaraa irra keenyan immoo minaaraa isa masgiida irraa sana beekne miti. Okay. Elaa bari amma ana bira kunoo raajota gurguddoo jiru elaa amma maqaa isaanii hin dha'u elaa waldaa guddaa gadhiisee dhufe laanni kun elaa maaliif dhufeedhi tokko yaa nan beeka nama kana. Tajaajilaa ture. Waldaa amma akkamitti waldaa galla keessa. Ennaa itti islaamummaa qabatan jechuudha moo si bira taa'aa jiru. Laa kunoo. Isaan kun raajota laa raajota hundi isaanii si galeera nuti hojiirra jirra. Amma eessa jiru islaamummaa keessa jiru moo cubaa raajaa jiru re. Maal qaataa dhufanii shaadaa qabatanoo maal jechuudha. Inni qalladee. Sarra jiru isaa. Maashaallah akkam namatti tola. Itti qabi. Understand. Bakka nagaadhuutan jennaanii. Hundi jaraa sallamteedha jechuun musliima warra ta'anii hundi jaraa. Salaamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan? Isinis warra musliima ta'e keessaati. Eeyyee. Abbo amma dootte dubbiin yoo beeka eega musliimuu gara musliimummaa kan dhuftanii bubbultaniittu. Dhiyoodhuma bakka dhiyoodhuma dhufnee haala hundaa dhugaan nu galtee dhufnee alhamdulillah lubbuun kufrii irratti bakka hin taanetti hin badin rabbiin keenya nu deeffate ka rabbii keenya fi galata galchinaa Muhammad. Maashaallah. Kan biraa jira namni islaamummaa qabate dubbiin ijoo fagaateera nuti qoosaa jira malee dubbiin fagaateera biraa qoosaa jira malee. Hajji kana illee dubbisaa kunoo. Assalaamu alaikum. Assalaamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii. Kana tokkee kana Isin shaada qabatanii ammas musliima ta'anii isaan qoyime.
Maanni re koi pasteri tokko jiru Koi immoo dubbii pasteri ati tokko qabu itti qabu yoo dubbii isaa. Itti qabu itti qabu. Allah. La ilaha illa. Walumaan baay'ee bareeddani wallahi. Amin, amin, amin. Isin immoo areenna areeda miti isaan garachaan immoo areennis areeda miti isaan diimaan isaan achaasu. Wallahi kilo Isliminaan akkana Duru. Eh? Isliminaan kilo akkanatti wal jaalachiste bara. Nullee wallahi gootatti isin jaallanna nullee warri fagoo alaalarraa amma si wal bira jirtan walii isin jaallanna wallahi. Wallahi takke TikTok irraa si argee baay'ee si dinqisiifachaa ture waan hunda gisee irratti waan baay'een si hordofaa ture. Olfaadha. Nu jiraadha wallahi nu jiraadha. Maal taate? Shabaabota bar kun inni isaan sittaanan kun shabaaba bari isaan sittaanan kun shabaaba humna isaan immoo shabaabu maayyuu bar. Abiddaan hin taphatamu dheeraa siree dheeraa kun oolaa bilbila illee irraa fudhatanii. Kun hundinuu paastaroota. Bilbilatti gatanii jala miliqa malee bari bilbila guddaa irraa fudhatanii waan meeqa gochaa turanii. Jarri kun hundinuu paastariidha. Isaan paasteriidha laa. Isaan paasteriidha. Inni immoo raajiidha laa. Hayyee isaan areedaan maa'u. Inni kunis raajiidha laa. Raajii ture innis. La ilaha illallah. Atis waldaa gal lakkiftee kutte. Eeka. Allahu akbar. Abo wallahi rabbu murii sina dheeressu. Kun eega shaadha qaqqabatanii bubbulaniiru moo dhiyoodha aboo? Dhiyoodha malee maal reefuudha bar haaraadha. Tokkochi jedhan sana maarinyaadha maali. Paastaroonni dubbii baranii fixan wallahi billahi. Dubbii baranii fixanii bara. Kanaaf hin jedhee Paastaroonni dubbii baranii fixanii. Abiddaan hin taphatinaa kan hin jedheef kanaaf laa. Abiddaan hin taphatamu. Aboo dubbiin fagaattee dhiyoota dhiyyee islaamummaa qabatee kan jiru dubbii fageessitanii bara. Namni haaraa tokkos jira koi. Kunoo laa inni immoo ilaanis. Ilaa reefuu dhufan immoo. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naguma. Nagaa. Isinii warra asallame yookaan warra asallame keessaati moo akkami? Awo manni musi ardi musi ni bata dhumeera yaa guys. Maashaallah. Aboo rabbu murii sin dheeressu rabbi irratti sira jabeessu. Isaan hojiin isaanii maa inni? Isaanii ittafaa hordofu bari inni faarfataa tureen faarfataa hin jedhamu. Faarfataa ammaa fi maqaan kiyya habdiidha inni durii guddisaa yaadasaa dhama waggaa 18 faarfachaa ture. Ammaan tana yaa obboleessa tiyya rabbiin na yaadate karaa rabbiin rangure. Waggaa 18 guutuu faarfatte. Waggaa 18 guutuu aboo takka kiboordii takka bees gitaarii takka dibbeedhaan lafa dhiitaa turreechi. Baga rabbi si yaadate gaa baga 18 sana keessaa amma si yaadate. Amin. Ennaa amoo eenyu amoon jedha. Aboo ijoo kana tummanni ijoo tayyaa jira yaa sabaa. Elaa. Isaan itti afaariyatu malee nama meeqatu dhufaa jira isa jedhu imagine beekan dubbachuu dhiise dura. Maal kutumee bar waldaa keessaa namni musliima ta'ee dhume bakka ardiin musliima ta'ee dhume boo maashaallah sinirraa jenne wallahi. Maal humnoota godina ayi warra TikTok irraa caala warra lafa rabbala abuusaa jira yaa sabaa. Tokkuma dhume ba hansara qofa achi hafeera hansara qofa achi hafee dhume manni hin jiru. Hansara qofa achi hafeera beektaa akka maal jedhan makka miidiyaa haala fiigaa takkiin. Amma itti waldaa kee faa fudhattee dhufuu dhiisuu balleessite. Minaaraa irra keenya. Abuun dhibbachiifnaa qo'eesii olii nama. Akkatti itti deemnu qabna rakkoon qabu. Isaan hin dhufu waan ta'eef hin dhufu. Dhufaa yeroo kaakunoo. Dhufaa yeroo waan ta'eef rakkina hin qabu. Waan salphaadha. Geggeessitoonni musliima ta'ee dhume maal hordoftoonnis ooleen bulu kabar. Dubbiin fagaate wallahi biyyaa. Isaanii sumaan wariyatan laalu malee eenyu akka dhufaa jiru hin beekan. La ilaha illallah. Amma kanayyuu hin hordofamne of eeggadhu obboleessa of eegi wallahi amma kanayyuu sin hordofne. Maal amma kana gozii kanaaf bira keessee humnoota haaraa biyya jijjiiruu danda'u. Amantaa barsiisuu danda'u. Aboo humnoota amantaa kanallee barsiisuu danda'u. Humnoota biyyatti kennan illee biyya jijjiiruu danda'u bara humni si biraa kun.
namni salphaan hin jiru baras keessa maastersii warra qaban digirii warra qaban sigalee sanaan amantaa sanaan jechuudha hojii guddaa irra warra turanidha. Ganaa nama waldaa 17 faa jaalee jira biraa. Ijoolleen egasii biratti tafaa biratti nama hunda kana. Meeqa mana raafuun moo shan sila? Nama kuna olaa nama 5 nama ilaa. Ammi kun ilaa. Warri kana na jiru kaa? Waliin shanii? Isaan kana bichaa miti bar. Eddee warra na bira jiran malee goodaa jiru warri kaan nama meeqa jira goodaa? Nama meeqa? Nama 15. Warra baay'ees. Eddee ijoollee baay'ee baay'ee bar goodaa. Qoy galgala tuu laayifii galee indoomii. Waldaama tokko jira na bira waldaa tokko guutuu. Waldaama. Eeyyi. Hai ijoollee warri lafarraa dubbii fageessaniiru. Warri lafarraa dubbii fageessaniiru gaayis. Amma sanyiin baandannaa kan arge maal jedha gaaffilee qulubbu. Amma kanaala isaanii mijeeffannee hedduu jiru waan ta'eef poostiin godinaasaa sila agarsiisaa irree tolle maarii fi nullee itti barreerra waan ta'eef egaa jalaa wanni taana ijoollonni waraabda yoo jiraatan hin gaddisiinaa jalaa ishii. Hordofuuf nu